Welcome hordoftoota kabajamtoota chaanaalii keenya. Akkuma beekamu chaanaaliin waliif teknoolojii info tutoriiwwan barnoota adda addaa isin dhiyeessaa turuun isaanii yaadatama. Chaanaalii lammaffaa kanaan har'as viidiyoo dabalataa isinii qabannee dhiyaanneerra. Mata dureen viidiyoo irra isinii qabadhee dhiyaadhe what is user account and how to create user account kan jedhu yoo ta'e, kanaaf kallattiimaan practically user account akkamitti akka create goon laaluu keenyaan dura user account jechuun maal jechuu akka ta'e laaluun barbaachisaa waan ta'eef konseptii isaa waa'ee user account jechuun maal jechuu akka ta'e, gosoonni user account eenyu akka ta'an, garaagarummaan isaanii maal akka ta'e yaada muraasa kaasnee kallattiin practically akkamitti akka user account create gochuu dandeenyu computer irratti kan waliin laallu ta'a. Kanaaf chaanaalii kana subscribe, like godha. Dhuma viidiyoo kanarratti ammoo tiippiiwwan tokko tokko user account akkamitti akka control gochuu dandeenyu kan isinitti agarsiisu ta'a. Amma kallattiimaan gara barnoota keenyaatti kan deemu ta'a. Kanaaf akkuma asirratti isinitti mul'ataa jiru user account jechuun maal jechuu waan jedhurraa jalqabna. Inni jalqabaa user account is a collection of settings and permission that define what user can do and can't do on the computers. Kanaafuu user account jechuun kuufamiinsa yookaan qindoomina settingii kompiitaraa kan adda addaatii fi akkasumas permission that define what the user can do and cannot do on the computer. Useriin computer irratti user account fayyadamee erga login godheen booda maal hojjechuu akka inni danda'uu fi maal akka inni hojjechuu hin dandeenye kan ittiin murteessinudha jechuudha. Kanaaf user accountiin computer irra jiru sun maal kan dandeessisu, computer account can allow to sign into your computers. Namoonni gara computer isaanii akka isaan seenanii wanta hojjechuu barbaadan san hojjetan kan dandeessisudha jechuudha. Kanaafuu by default user account useriin create godhuun duratti jalqaba yeroo operating system install goonu user account create ta'u default ni jira jechuudha. User account nuti create goonu dura. Kanaaf by default your computer already has one user account. Computer kamiyyuu operating system irratti install ta'e yookaan erga formaat goone operating system irratti feene computer kamirrattiyyuu user accountiin tokko dursee administratoriin tokko ni jira jechuudha. So which you were required to create when you set up your computer. Yeroo computer set up isaa hardware computer irratti install goonu admin tokko dursamee kan create ta'uusaa kallattii kanaan wannoo cimaa akka qabaatan barbaada. Dabalataan which you were required to create when you set up your computer. First, the types of user accounts should create is what administrator user account. Understanding kana qabachuu qabdanii jechuudha. User accountiin gosa user accountiin jalqaba computer keenya irratti create ta'u yeroo operating system install goonu admin user account ta'uusaa beekuun barbaachisaa ta'a jechuudha. If you plan to share your computer with others, namni tokko computer itti fayyadamu sana namoota biraa waliin share godhe yookaan nama lamas ta'uu danda'a, nama sadiin computer tokko irratti login godhanii fayyadamuudhaaf maaltu uumamuu qaba? You can create a separate user account for each person. Nama computer sana irratti login godhu kamiifiyyuu user account tokko create godhuun dirqama ta'a jechuudha. Kanaaf namni hundumtiyyuu user account login itti godhu isa barbaachisaa jechuudha computer irratti. Kanaaf user account computer irratti create ta'u, user account computer irratti create ta'u gosa user account kamiiti? Gosa user account kamiiti? Eenyu gosni isaa waan jedhu sana asirratti akkuma isinitti mul'ataa jiru laaluun ni danda'ama jechuudha. The following are different types of user account with their privilege. User account tokkoon computer irratti create goonu privilege adda addaa kan qabu ta'uu isaati. Kanaaf kallattiimaan gara gosoota isaatti kan deemnu yoo ta'e computer irratti user account yoo xiqqaate gosa sadiitu jira. Inni jalqabaa administrator user account jennaani.
inni itti aanu standard user account yoo ta'u, inni sadaffaan managed account or just user account jenneen kan waamudha. Tokkoon isaanii garaagarummaan isaanii maal kan jedhu sanitti kan laallu yoo ta'e, akkuma maqaan isaa ibsu administrator user account kan jennuun kun user account lamaan hafan kan bulchu akkasumas wanta computer irratti hojjetu hundumaayyuu kan murteessu jechuudha. Kanaaf administration account are special account that are used for making changes to the system setting and manage other people's account. Setting computer keenya hundumaayyuu kan ittiin sirreessuu dandeenyu, kan ittiin manage gochuu dandeenyu, user account biraa kan ittiin create goonu, kan ittiin manage goonu eenyuta administrator user account ta'a jechuudha. So special case kan qabudha. Permission special ta'e kan qabu sistema control gochuuf kan itti fayyadamudha. Kanaafuu gosoota user account sadan jiran keessaa administrative user account is the most types of user account that can have full control permission on the computers. Computer irratti permission guutuu kan qabu jechuudha. Kanaaf karaa kanaan hubannoo kana qabaachuun gaariidha. If you have administrator credentials, you can change the properties of any user account. User account administrator ta'een namni computer login godhe tokko hojii kamiyyuu hojjechuu danda'a. User account biraa create gochuu danda'a, delete gochuu danda'a, password isaa jijjiiruu danda'a, picture isaa jijjiiruu danda'a, wanta kamiyyuu raawwachuu danda'a jechuudha. You can also change the account types from administrator to standard users. User account adminiin tokko user account ofii isaatis haa ta'u gosa user account biraa administrator irraa gara standard yookaan gara limititti jijjiiruu kan danda'u ta'uusaa beekuun barbaachisaadha. Gosni user account dabalata standard user account kan jedhamudha. Standard user account limit or standard jennee waamnu kun restricted access privilege qaba. Restricted access privilege jechuun hayyama daangeffamaa qaba jechuudha. Hayyamni daangeffamaan inni qabu namni tokko user account standard kana hayyuu seen maal hojjeta? Standard user account are basic account you use for a normal everyday tasks. Taskii guyyaa tokkoon hojjetu kan ittiin hojjechuu danda'u. Computer login gochuu danda'a. Picture profile isaa jijjiirachuu danda'a. Applicationwwan computer irra jiru baay'ee isaa access godhee file create godhee document create godhee edit godhee format godhee print godhee waan adda addaa fayyadamuu danda'a. Garuu immoo as standard users you can do just about anything you would need to do, such as running software and personalizing your desktop. And account that can have what? Parental control. So accounting kun computer control gochuuf hayyama cinaa qaba jechuudha. Partial permission or partial privilege qaba jechuudha. Hayyama cinaa qaba. Sana jechuun user accounting standard kun namni user account kanaan gara computeraa seenee faayila create gochuu danda'a, format gochuu danda'a, faayila ofii isaatii create godhe delete gochuu danda'a. Dabalataan picture yookaan profile user account isaa jijjiirachuu danda'a. Kanaafi kan kana fakkaatu softwareewwan tokko maal gochuu danda'a? Access gochuu danda'a. Sanaan ala taree user account biraa create gochuu danda'u, user account biraa delete gochuu danda'u, settingii addaa jijjiiree computer kanarratti hayyama addaa kennuu danda'u jechuudha. Eenyuun standard or limit user account. Inni biraa gosti user account biraa just user account kan jenneen kana yoo ta'u, just user account window just account that lists other people use your computer without being able to change PC setting, install application or access your privileged files. Just user accounting normally gosa user account window irratti argamudha. Then user account wan lamaan hafan administrator fi standardiin passwordin kan lock ta'e yoo ta'e just yoo off ta'e namni tokko just kanaan seene faayila tokko create gochuu fi waa print gochuu hin danda'a. Saniin ala garuu user account just kanarratti passwordin goonu hin godhamuu hin qabusi. Dabalataan account kanaan sistema computer maal gochuu hin danda'u, manage gochuu hin danda'u. So just to log in and access some temporary file for temporary privilege. Hayyama yerootiif gara sistemaa seenee sistema access gochuu qofaaf kan itti fayyadamudha jechuudha. So kanaaf gosoota user account sadan kana hubannoodhaaf bifa kanaan
erga gana wattan kallatti mangaramitti deemna user account kanneen akkamitti create gochuu dandeenya. How to create this user account waan jedhu sanitti deemna practically user account akkamitti create goona waan jedhu sanitti deemna. So sanaaf maal godhuu qabna ulaagaan dursa nu barbaachisu log in your computer by administrator user account. User accountiin log in goonee computer ittiin seenne administrator ta'uusaa cheekii gochuu qabna jalqaba. Then amma user accountiin computer kana log in ittiin godhame WCTC ka jedhu kana. So user accountiin kun administrator yoo standard immoo maali waan jedhu san addaan baasuudhaaf asirratti start button irratti click goone user account ittiin seenne kan erga laalleen booda user accountiin kun gosa user account kamii akka ta'e addaan baafachuuf eessa deemna control panel deemna jechuudha. Then desktop irratti control panel asiin jira. Akka carraa control panel yoo asirra jiraatu baate customize goone deebisuu dandeenya. Desktop right click personalize yenneeni themes ka jedhu kana click goone sana booda desktop icon erga click goone asitti control panel ta'etu tick yoo isin qabaachuu baatte tick goone apply okay jenneeni baana jechuudha. Then asirratti desktop irratti control panel ka jedhu kana erga arganneen booda asii isa kana double click goone gara user account seenna jechuudha. So tokko karaa kanaan control panelin gara user account step ittiin deemu isa kana. Step lammaffaa asii start button irratti click goone toora kana keessatti maal soqna control panel ka jedhu soqna jechuudha as keessa gadi oofne. Yookaan ammoo asii quick search button kana irratti maal jenna control panel jennee barreessina jechuudha. Then control panelin asitti dhufee jira click irratti gaafa goonu gara user account fudhata. So the same thing yookaan shortcut desktop irra jiru kanarraa asii control panel right click open or double click goone erga ganneen booda directly to the user account option user account jedhu kana click goona. Inni kun kaatagoriin isaa bifa kanaan gurmaa'ee bahuu danda'a yookaan ammoo iddoo kanarratti asii large scale yookaan small scale jiraachuu danda'a. Bifa kanaan yoo kan bahu taate maal ka jedhu barbaanna filannoo kanneen keessaa user account ka jedhu barbaanna jechuudha. Yookaan iddoo kanarratti kaatagoriin bifa kanaan yoo nu dhiyaate mallattoo suuraa namaa kan qabu kana user account ka jedhu kanarratti click goona. Then directly to the user account ka jedhu kanatti dhufne iddoo kanarratti erga click goone user accountiin start button irratti arganne kun asitti isa kana jechuudha. Then WCTC ka jedhu kun asitti isa kana jechuudha. WCTC inni jedhu kun user account nuti ittiin log on goone typein isaa eenyu administrator dha jechuudha. Then user account administrator kanarra dhaabanne user account biraa create gochuu dandeenya. Eenyu create goona administrator biraa create gochuu dandeenya. Standard biraa create gochuu dandeenya. So akkamitti create goona waan jedhu sana user account kanarratti erga dhaabanneen booda asii filannoo baay'eetu jira. Change your account name ka jedhu kanarratti yoo click goone user account amma sitti fayyadamaa jiru kan maqaa isaa WCTC irraa gara kabiraatti jijjiiruu dandeenya. Sitti maqaa isaatti kennine erga maqaatti barreessine toora kana dhufnee maal jennaani change jechuu ni dandeenya. Amma nuti user account biraa create gochuu barbaanna. Then user account kana type isaa jijjiiruu barbaanne. Type jechuun user account kun type isaa eenyu administrator dha. Administrator kana gara type biratti jijjiiruu barbaanne filannoo lamatu jira. Standard and administrator ka jedhu jira. Amma user account asirra jiru administrator tokko jira. Isa kana gara standard itti jijjiirre user account biraa create gochuu waan hin dandeenyeef administrator itti dhiisnee duubatti deemnee kabira create goona. Then amma user account biraa create gochuudhaaf garam deemna directly manage as another account ka jedhu kana bira deemna. Then asitti click goone user account biraa create gochuuf fuula kanatu nu dhufa. Toora kana dhufnee add new user in PC setting isa jedhu kanarratti click goona. Then erga toora kana dhufne asii filannoo nu fida. Filannoo kanneen keessaa bakka kana dhufna. Add someone else to this PC ka jedhu kana bira dhufne iddoo kanatti click goona. Then just to the moment filannoo kanneen nu fida. Filannoo kanneen keessaa maybe window irraa windowtti garaagarummaa ni qabaata. Fakkeenyaaf window 7 irratti yeroo hojjennu password fi wantoota adda addaa asumatti xumurree bahuu dandeenya. Garuu asirratti amma operating system window 10 irratti hojjechaa jirra. Iddoo kanatti user account create gochuu barbaannu sana maqaa isaa qofatti kenninee bira tarra. Fakkeenyaaf
TVT ka jedhu haa kenninuuf. Maqaa TVT jedhu erga kennineefiin booda paaswordii itti kenninee yoo duratti deemne maal akka inni uumu ilaaluu dandeenya. Fakkeenyaaf paaswordii 1 2 3 zen dabalataanis 1 2 3 zen enter gaafa jennuun asitti maal nuun jechaa jira, paaswordii hintii galchii jedha. Paaswordii hintii jechuun paasword user accountii kana jalqabuma defaultii screen irratti paaswordii maal akka ta'e barreessee akka inni nu baasu jechuudha. Paaswordii hintii tokko yeroo itti barreessine next jennee maal nuun jedha waliin haa ilaallu. Zen user accountii kana locally TVT ka jedhu kana create godheera jechuudha. Zen locally user accountii TVT inni create godhe kana yoo remove gochuu barbaanne remove goona. Account type yoo create gochuu barbaanne immoo asitti click goone account type isaa create goona jechuudha. Zen user accountiin TVT kun account type isaa ammatti maal akka ta'e administrator yoo ta'e administrator, standard yoo ta'e standard create goona jechuudha. So amma isa kana administrator goone asii okay yoo jenneen user accountii administrator isa bira create goone jirra jechuudha. Zen asii duubatti deebi'uu dandeenya. Duubatti deebine zen user account ka family ka jedhu kana seennee gaafa laallu settingii gara user accountii jalqabaa kanatti deebisaa jechuudha. Zen asii isa kana keessaa baanee manage another account jennee idduma kanatti ammas yoo deebine accountii biraa mallee maal gochuu dandeenya, itti dabaluu dandeenya jechuudha. Accountiin biraa nuti daballu isa biraa standardii tokko create haa goonu. TVT ka jenneen standardii dabalataa COC jenneen create goone. Amma reef asitti paaswordii itti kennine create goone. Amma paaswordii dhiisne callisnee next yoo jenneenis create gochuu dandeenya jechuudha. So it is possible, ni danda'ama jechuudha. Kanaaf amma user accountii meeqa create goone, user accountii standardii tokkoo fi justii tokko administratorii tokko create gooneera. User accountiin COC jedhu kun gosin yookaan typein isaa standardii create gooneera. Standard irratti dhiisne okay jennaan. Zen okay jenneeni toora kana ni baanaa jechuudha. Zen bakka kanaa baane yookaan asillee duubatti deebi'uu dandeenya. Asiin duubatti gaafa deebinu user account gaafa click goone user accountii kanarra jira. Zen toora kana dhufnee haalaalluuti asii iddoo kanarratti click gaafa goonu reefu user accountii kana qofa jira. Amma user accountii lama nuuf fidee jira. COC ka jedhu create gooneerra, TVT ka jedhu create goonee jirra jechuudha. So user accountii kana lamaan administratorii WCTC ka jedhu kanarra teenyee manage akkamitti akka goonu haalaallu. Zen iddoo kanatti deebinee control panelitti click goone user account ka jedhu kana filannee asii user account ka jedhu kana click erga gooneen booda manage another account gaafa jenneen user accountii meeqa fidee bu'uun user accountii lamaan reefu nu create goone nu fidee jira jechuudha. So user accountii asirratti jalqaba jiru user accountii kana qofa. User accountii nuti create goone COC ka jedhu kanaa fi TVT ka jedhu kanaa jechuudha. Asirratti wanni hubatamuu qabu user accountiin TVT jedhu kun jala kanatti typein isaa administratorii ta'uusaa asitti agarsiisee jira. User accountiin COC jedhu kun ammoo local accountii ta'uusaa asitti agarsiisee jira. Local accountii jechuun gosa accountii keessaa standardii yookaan limit user accountii ta'uusaati jechuudha. So kanaaf user accountiin TVT kun passwordiin protect ta'ee jira asitti yoo isinitti mul'ate. Passwordiin protect ta'ee jira jechuudha. User accountiin passwordiin protect ta'e kana COC limitii kana fayyadamnee isa kana passwordii balleessuu dandeenya. Garuu amma user accountii kamirra teenyee WCTC kanarra teenyee user accountii COC jedhu kana passwordii kennuufii dandeenya. Isa mataa isaallee delete gochuu dandeenya. Isa haalaallu. So user accountii kamirra jirra amma user accountii kamirra jirra asinitti mul'ataa jira. User accountii WTC jedhu kanaan seenne. User accountii WTC jedhu kanaan seenne. WTC kanarra seenye user accountii bira COC fi TVT kana manage goona. COC kana passwordii kennine kaammoo TVT jedhu passwordii kanarraa balleessine yookaan isumaayyuu delete goone laaluu dandeenya erga create goone. So garamatti deemna gara user accountii kana erga banne toora kana dhufne user accountii WCTC kanarra teenye manage another account ka jedhu kana seenne COC manage goona. COC irra seenne
Zeen maal goona COC kanaaf paaswordii create gochuu dandeenya. Eenyurra user account kamii fayyadamne WCTC fayyadamne user account jalqabaa adminii sana fayyadamne isa kanaaf paaswordii kennuu dandeenya sistem. Paaswordii kennineefi asitti paaswordii iddoo kanatti kennine iddoo kanatti illee irra deebinee konform goone fakkeenyaaf lakkoofsa tokko kenninuufi kanas lakkoofsa tokko asumatti irra deebinee zeen create password jennaan. Duuba deebitanii yoo ilaaltan user accountiin COC jedhu sun dura passwordiin qabu amma maal jedha protected by virus protected by password jedhee jira jechuudha. Passwordiin hidhamee jira jedha. Zeen user accountiin kun dura isa kana ture amma type isaa jijjiiruu dandeenya jechuudha. Type isaa account type kan jedhu irratti kilik goone standardii ka ture kana gara administratoritti jijjiirree change account type gaafa jennuun administratoritti jijjiiree jira jechuudha. So accountii kanaaf maal gochuu dandeenya? Passwordii create gochuu dandeenya, maqaa jijjiiruu dandeenya, akkasumas picture isaa jijjiiruu dandeenya. Fakkeenyaaf accountiin kun maqaan isaa COC dha. Maqaa COC jedhu kana gara TT ka jedhutti yoo jijjiirru taate change gaafa goone COC gara TTtti jijjiiree jira jechuudha. So just accountii kamirra dhaabanneeti accountii jalqaba asii irra jiru kana WCTC kanarra dhaabannee accountii biraa maal gochuu dandeenya? Manage gochuu dandeenya. Zeen accountii kana mataa isaa delete gochuu dandeenya. Eenyurra dhaabanne user accountii kanarra dhaabanne user accountii jalqaba admin jalqaba ittiin seenne kanarra dhaabanne user accountii isa create goone kana delete gochuu dandeenya jechuudha. Duubatti deebi'amee ilaaluun ni danda'ama. Eenyurra jirra? WCTC kanarra jirra. Kanarra teenyee user accountii biraasi isa kana delete gochuu dandeenya. Irratti click goone delete accountii jenneen filannoo sadii nu fida. Inni jalqaba delete file jedha. File user accountii amma create goone kanarratti file kan nuti create goone yoo jiraate file sanillee waliin balleessuu barbaanne filannoo jalqabaa kanarratti click goone. File balleessuu barbaannu user accountii qofa balleessuu barbaanne yoo ta'e keep file kan jedhu kanarratti click goone user accountii balleessinaa file ni hafaa jechuudha. Zeen amma user accountii kana hamma create goone file irraan qabnu balleessuu barbaanne yoo ta'e delete with file kan jedhu kanarratti click goone delete account jennaan. Zeen user accountii lama qofatti deebi'eera jechuudha. TVT kan jedhu kanallee bifuma sana maal gochuu dandeenya? Balleessuu dandeenya, barbaanne dhiisuu dandeenya. Irratti click goone user accountii kana passwordii amma inni qabu kan irraa balleessuu dandeenya. Remove password jenneeni. Zeen passwordii isarra jiru san maal goona? Balleessuu dandeenya jechuudha. User accountii kanarra kan jiru kana bifa adda addaatiin maqaa isaa jijjiiruu dandeenya, accountii balleessuu dandeenya, type isaa jijjiiruu dandeenya, passwordii isaa jijjiiruu dandeenya. So wantoota adda addaa maal gochuu dandeenya? Kan jijjiiruu dandeenyu ta'uu isaa beekuun barbaachisaadha jechuudha. Zeen user accountii kana wantoota baay'ee manage gochuu akka dandeenyu ta'uu isaa beekuun barbaachisaadha. Inni dabalataan user accountii sadaffaa adminii fi standardii itti aanee just jennee kalaalletu jira. Reefonnaa laaltan asii start button irratti click goone user accountii kamirra jirra? WCTC kanarra jirra. User accountii biraa TVT ka jedhu create goone. User accountii COC jedhu ka create goone delete ka goone isaa. Then irra deebinee create goone haalaan user accountii just akkamitti akka ongoon laaluudhaaf jechuudha. Hubannoo san akka argatamuuf jecha user accountii biraa asitti haa daballu. Iddoo kana seennee zeen asitti user accountii reefu delete goone sana COC ka jedhu sana create haa goone. Zeen COC erga create goone iddoo kanatti deebinee user accountiin sun dhufuu isaanii ilaallaa jechuudha. User accountii COCT fi TVT ka jedhu jira. Gosti user accountii sadaffaa just jedhu sun asirratti hin mul'atu jechuudha. On hin taane isa san akkamitti on goona? Fakkeenyaaf amma ani amma screen record godhaa waan jiruuf malee log out godhee osoo hin bahe koompitara kana cufee gaafa hin deebi'u filannoon sadi naa fida. Filannoon jalqabaa user accountii jalqaba irra jiru kana WCTC ka jedhu kana naa fida. Filannoo itti aanu COC, filannoo itti aanu TVT ka jedhu fida. Filannoo sadaffaa eenyu fida? Just ka jedhu fida jechuudha. So just ka jedhu amma asirratti hin fidu. Maaliif fiduu dhabe waan jedhu sana sababni isaa justiin off ta'ee jira jechuudha. Justii san akkamitti on goonaa bakka kanatti akka inni dhufu akkamitti setting isaa sirreessina waan jedhu sana ilaaluuf amma asitti isinitti mul'ataa jira. Just ka jedhu hin jiru.
settingii sirreessuu qabnu sirreessinee garanatti finnee waliin ilaallaa jechuudha. So sana gochuudhaaf maal goona start button ka jedhu kanarratti click goone computer management ka jedhu asii gubbaa kanatti yoo arganne isarratti click goona. Iddoo kanaa yoo dhabne immoo search iddoo jedhu kanatti maal goona computer management ka jedhu yennaa barreessin toora kanatti nuwaa zeen asitti click goona. Computer management ka jedhu kana click erga gooneen booda maal nuu fida filannoo kana nuu fida. Filannoo kanneen keessaa local user and group ka jedhu kanarratti click goona. Local user and group ka jedhu kanarratti click goona. Yeroo tokko yookaan double click goone filannoo dabalataa nuu fida. Filannoon dabalataa group and user ka jedhu nuu fida. Sana keessaa nu amma user account active gochuu deemna waan ta'eef users ka jedhu kanarratti click goona. Then users ka jedhu kanarratti gaafa click goonu filannoo adda addaa nuu fida. Filannoon jalqabaa administrator user account jedha. Administrator user account jalqaba irratti bahe kuni system user account ka jenneen jalqaba irratti hubannoo maalummaa user account yeroo haasofnu operating system tokko setting isaa yeroo install goonu yeroo operating system tokko hardware irratti install ta'u by default each computers have admin user account jenne. User account jalqaba computer kamiyyuu admin qaba jenne suni isa kana ta'a jechuudha. So the default user account that can found in the computer during the system installation. Yeroo system install goonu user account admin jalqaba create ta'u isa kana COC ka jedhu kuni kan amma create goone kana inni biraa TVT ka jedhu kan nuti amma create goone WCTC ka jedhu user account jalqaba computer kana ittiin seenne asirra ka jiru administrator user account useriin create godhe kana jechuudha. So kanaaf nuti amma user account gosoota jiran keessaa just user account kun during the system start screen irratti akka inni defaultiidhaan dhufu filannoodhaaf akka inni dhufuuf isa kana on gochuu qabna jechuudha. Sana on gochuuf just ka jedhu kanarratti click goone then right click property jennaan. Right click property erga jenneen asitti isinitti mul'ataa jira filannoo boo kana keessa access is or account is disabled jedha. Accountiin disable ta'ee jira jedha. Accounting disable ta'e jechuun accounting maal ta'e jechuudha off ta'e jira jechuudha. So isa sana maal goona disable akka inni taane tiikii tana keessaa balleessine asii apply okay jennaan. Then apply okay gaafa jenneen start batanii filannoo start batanii irratti user accounting wan uf keessatti nu bahuu qabaa jechuudha. Then asii gaafa duubatti deeminu most nu bahuu qabaa jechuudha iddoo kanarratti. Click gaafa goonu kun nu bahee jira jechuudha. So just user accounting iddoo kanarratti jalqaban jiru amma nu bahee jira jechuudha. So kanaaf just user accounting kun sistema gara computer kana namni kamiyyuu password alatti akka login goone user account just ta'e admin ta'e standard ta'e user account kamiyyuu password al akka seenne hin barbaannu yoo ta'e yookaan ammoo akka namni sun seenu ni dhoggina yoo ta'e user account just kana maal gochuu qabna disable gochuu qabna jechuudha. So sana disable gochuu keessatti deebina bakkuma reefu sanatti deebine computer management ka jedhu sana click goone asii local users and group ka jedhu kana click goone users ka jedhu kana double click goone just ka jedhu kana irratti right click property then iddoo account is disable jedhu kana irratti hayyama kennineefi asii apply okay jennee ni baana jechuudha. Then iddoo kanatti deebinee gaafa laallu user accounting just maal ta'eera block ta'ee jira jechuudha. So namni kamiyyuu user accounting just fayyadamee gara computer kanaa seenuu hin danda'u jechuudha. So that is the issue all about how to off and on user account jechuudha. Walumaa galatti user account just sana akkamitti off akka goonuu fi akkamitti akka on goonu karaa kanaan hojjechuu dandeenya. Kanaaf akka walii galatti user accounting bifa kanaan settingiiwwan amma laalle kan hordofne steppii kan hordofne toora kana dhufne user account create kan goonu ta'uusaa hubannoo gaarii irraa argattan jedhee yaada. Dabalataan user accountiin just fayyadamne maal computer kanarratti hojjechuu dandeenya, administrator fayyadamne maal computer kanarratti hojjechuu dandeenya kan jedhu viidiyoo dabalataatiin kan isin hojjedhu ta'uusaa hubattanii kanaaf turing biyyuu isinitti tole waliif teknoolojii info subscribe like share godhaa jecha